Dirreedhaa biyya jaalalaa, biyya tokkummaa, biyya hundinuu ittiin jiraatu. Dirreedhaa haadha hundaa, dirreedhaa mi'ooytuu akka deemaa. Gaarii akka haadhaa kan sitti dhalatee fi kan biraatis hundinuu sin dhaadata. Maaliif deebisaan isiniif? Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo, an Abdulaziz Ahmadi waa'ee dirreedhaatti hanqanaan jee tan haftee isin jaa. Egaa kan daawwachaa jirtan kunis televezyiina dirreedhaati. Har'aan tana wanta akka isin daawwachiisuu feene waa'ee seenaa artii dirreedhaadha. Bu'uura artiin dirreedhaa takkaa'u artiin Oromoodha. Dirreedhaa keessatti akka kaatee namuutu ni beeka. Akkam keessoo dabarte akkaataa suukanneessaa keessaas dabruunis ni beekama. Dirreedhaan dhugumaanuu biyya artiiti. Roga ispoortiitiinis ijoollee ijaaf ijoo ta'an uumteeti jirti. Faaruudhaan ulfeessinee faarsuu osoo hin ta'in waan hundinuu ittiin waliigalee amanu. Nutis keessummaa keenya hangoonee dhalataa dirreedhaadha Ibrahim Hajiti. Ibrahim Haji eenyu? Wallisaa, taphataa meeshaa muuziqaa, taphataa kubbaa, gaazexeessaa beekamaadha. Waa'ee artii dirreedhaa keessatti bu'uuramu akkam akka ture isaan gaafachuudhaan sagantaa keenya jalqabuu fi daawwattoota keenya kabajamoo nu hordofaa isiniin jenna. Obbo Ibrahim Haji, mee eessa dhalattan gaa? Bakka itti dhalattan irraa jalqabu. An magaalaa Dirreedhaa ganda qabri ijoollee Haji Ali Boruu Urgootii fi Hajara Ahmad Boruu irraa dhaladhe. Titiyyaa ammallee jirti. Achi iddoon dhaleessa kiyyaa irra guddaa garuu namni kan beeku Ammisinyaadhaan beeka. Naannoo sun Ammisinyaa beekan. Mee dirreedhaa dhalatte waa'ee dirreedhaatii fi waa'ee wallistoota dirreedhaa hedduu beekta. Waa'ee kanaa maal nutti himtame? Wallistoonni dirreedhaa akkam turan? Akkamitti isinis wallee keessa seenuu kan dandeessan wallee kan jalqabdan? Maal si fakkaatee warri hawwisoo afran qalloo ijaare keessaafuu Abubakar Muusaa, Ismaa'il Muummad fi Suleymaan Yusuf Ibrahim warra shirkaa keessa hojjechuu ture. Isaantu kana eegale. Garuu isaan dura hawwisoon Hararii kun isaan bifa ammayyaatiin wallisuu turan. Akkoordiyooniidhaan. Amma isaan hoggaa deeman beektaa walleedhuma Hindii kanarraahi yeedaloo fudhatan ittiin rakkatan yeedaloo baasuudhaaf waan wal fakkaatuuf isumarraa fuudhaniituma itti wallisan gara ammayyaatti fidan jechaadha wallee isaanii. Amma beektaa dhaloonni haareeni waan ammayyaawee waan haareya barbaada. Kanarraa kan ka'e namuu bakka hundattuu bakka cidhaa abbaa fedhee haa ta'u kanaatu wallisamaa ture. Anuu dura harmoonikaa hoggaan dura eegalu laalaan Ismaa'il Muummad mana keenya fuuldura manni isaanii. Garanaan ammoo ijoollee afaan Harariitiin wallisan keessaa wallisaa beekamaa haalaan beekamaa kan ture Abdusamad Abdoosh Haji Abdooshi inni ollaa keenya garanaan asiin Ismaa'il Muummadiin na duraan jira. Asuma qabdi ijoollee jechuudha. Ganduma keenya manuma keenya fuulleedha kan Ismaa'il Muummad kun ammoo asii hoggaa isaan wallisan isaan afaan Harariitiin wallisan nulleen garas deemne. Anuu harmoonikaa dura hoggaan baradhu
سربا ذكرنا يام بلا حوجي انقلبي ونسشي خنجو خن عبد الصمد عبدوش إسا خنانين دور هارمونيكا برد خناس ولي سليت الرنوتي خنا بودا إسان نور فنما أفرانكالون نتيقى أميا خنا ينقبنو تريافان أروموتين بودي إسان خنا أركانيتي من قدوني سوقا خنا أركان إسنه قرأ أميا مالفين ديبني دردروني أما درققوني أما مالف قرأ أميا ديبني وقاجاني أكسيتي إسانيس قرأنا ديما أما إسماعيل محمد واللي سورتي دنديتي كبا سليمان يوسف ميشا تبتشورتي أو بكر موسى أما ولا لي سودان ولا ودا تريني خناف جري سدين كون شركاس بكتكا هوجچا تورن أجت ولا أرجتني نتيه مالف أكن هنغوني وقاجو أبو أن ولا لونين كتباتي ها أتما تنولي سنة أجوا أبو بكر موسى أنا اللي مشان وقارقم تبر دبي ساتو أنيس نينجراتي مالف إن إيجل لجان خنر راهي أشي إيجلني سمبو دعا الشبوس مرة أشيسن الشبونيس نما كناتي تريه وقص سجلي بريد دوراس كبا واللي خناس دنديتيني كبا الجبوس ولتكبتني صالح محمود فا عبد الحميد أحمد بروفا علي أحمد علي خان ألو تشير أمبيكا مفا محمد يوسف يوسف آدم خنمتك شو أخته نمجرة أسماء جول جندو ما خين يخونم دم تجولين هدو الإنسان عبد الرحمن يوسف إنسان خناتو بكتكاته أفرنكالو خن إيجلن هوغا فرانكالو خنا لال ايغلن منغدون اكا چالو مجدانيتو ما اكا هويسو توكوتي هموغا سنيف افرانكالو خون اكا غاديس غدا توكوت فودتاني مالف افرانكالو غا جنو هررغي خيسا خن جيران افرانكالو نبيتا واي افرانكالو خنرا خان خين هويسو خميو يو اجارمي غاديسو ما خنا جلت اكا اجارمتي يادنيت اما وغس اما إنه إسماعيل فا مالي بالرافان خن بي كمان أفرنكالو داني مالي إسان هريا جالالاتين أرجي بكالشاتين ورّي إساني قد جيرو أمو وقص علي بالرانين ومتان سالم مفاقي ستر هريا جالالة قدان أرجي بكالشاتي بود ديريني خاقر أرجي بكالشاتي كان دبري أما لا هريا جالالة خيسا وبليسا إسماعيل محمد أو بكر فأبكر جناني إبراهيم فأبلي لمن هريا جالالة خيس جران أكسيني ديماني غا سربا فاهوغانو سربان إساني سيدلوين ركني نتي بيتا وان كيشن جامو تجرا إرقودا خان أورومو سنين وان ديموف خخنان والجيتو بربادني سودان الرافورانيتي أكا أورومو فتوتي يدلون أملا الفكينا صدفة خنجو خان إبراهيم محمد وردين ولسو إسسون ويدلو الرافوراني سربا 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 أرملوي سربي جمانانيو لوي سربي سربي لوي أنجمقي في جوخي اسمع الممدي تدرخنا ولسي أتي ما فكينا في حياتي خنجو علي شبو أما لالقا وللو خنا وانسو وجه والفكاتو خن سانف ديسو أو بكر موسى أبو بكر موسى رب رحمة أقول وفي أتوبة أفرنكالو تريجتوني دندما وللو قا لفنبوني وانا كسيتي بريسو تري اما لا حياتي خنجو اني على شبو رافوغا خنو وياتي تنين جالاتي بريد خياتي وي مالكيا اكنت بفسونين ديسن يرو يدلون
kanuma eenyuti kan Suudaanotaati. Amma laal obsimeetti dhiisi barguyyaan fida isiisi bifuma kanaanii afaan arbaatiin Suudaanonni kan itti wallisan. Innis obsimeetti dhiisi guyyaa fida bar isiisi jeeti walaloo akkasiin khatabe. Inumaatu booddee xiqqeessu akka siyaasattuu itti fidaniiti dubbillee itti fidan. Inni garuu haalaan of eega ture Abubakar Musaa jechuudha. Amma laal kan akka yaa ibsituu akka aduu ansi malee hin taraatu si hiitaniin barbaadu hoggaa jiru yaa ibsituu akka aduu hoggaa jedhu hoggas inni maal yaadaati dubartii sun yaadaati miti beeta waan inni yaadeetutu jira. Bifa akkasiitiin maaliif mootummaan yoo qaawa xinnoo arge hin dhiisu. Kanarraa rakkina keessa jiruus bifa akkanaatiin ibsachaa turan akkasitti wallee ammayyaa isaan tunuufiti. Urjii bakkalchaa hiriyaa waltaate yaa urjii bakkalchaa si malee eenyumaa wallee akkaan tolchaa ja'aniitu waan akkanaatiin dura kaan. Hiriyaa waltaate yaa urjii bakkalchaa si malee eenyumaa wallee akkaan tolchaa ja'aniiti waan akkanaa hoggaan fidan amma nutiis garam deebine gara keenyatti deebinee jechaadha. Isaan jidduttis kompetiishinii ture. Kompetiishiniin kun guddina isaaniitiif hedduu dhagumaati. Kana fakkaata. Meegaa artiin Dirreedawaa keessatti jalqabuu siyaalaan nu ibsanii jirtan sanboota waa'ee seenaa aduu birraa keessa turtanii jirtan. Seenaan aduu birraa kun akkamiin ijaarame eenyu fa'aa taatanii ijaaramtan mee kanarratti humna ibsaa. Laalla nuti Afranqalloo keessa hin turre garuu ijoollummarraa kaasee anwaaniin fuullee mana keenyaatti naannoo mana keenyaatti isaan dura bakki itti wallisaa turanis booddeedha gara lagaarree dhufan malee gara mana Misheel fa'aa kan dhufan malee naannoomaan an jiru sunitti. Kaniin an xiqqaa waan isaan itti wallisan hundaatu ni yaadadha amma waa hedduudhaan yaadadha. Amma eegi isaan beeta rakkina adda addaatu irra gahe manguddoon maallaqa wali baasanii Ismaa'eel Galmoo faa Mahammad Ibrahim Wadaay faa Abdusalaam Haaji Muusaa faa Misheel faa hedduudha isaantu maallaqa wali baasee meeshaa biteef. Meeshaa itti taphatan kan akka jaazii, saaksifoonii, tirompeetaa waa hedduudha bitaniif. Garuu mootummaan kana hin jaalan. Diigarsa godhameef kan. Inumaatu maal isa fakkaate warri hoggaa uwwaani beeytanas Jabuutirraa namoonni baay'een garana dhufan ministiroonnis as dhufuu turan. Hoggaa akkasitti isaanii wallisan arkan maaliif dhuftanii nuuf hin wallisnee jedhanii isaan afeeran. Sani manguddoon immigireeshina dhaqaniiti akkanatti ijoollee tana Jabuutii geessinee akka nuuf wallisan barbaanna. Maal jedhanii hoggaa gaafatan amma kanarra geessanii amma ja'an takkatti. Sadarkaa kanaas geessanii kana booda waanuma akkanaa yaannaan beekadhaa jedhaniin. Sani manguddoon itti deebite ijoollee waa'ee Jabuuti deemuu kana sammuutti isan keessaa baasaa dubbii birootiin nutti as deemaa jirtaa irraanfadhaa jedhaniin. Ijoolleen garuu hamilee hin kutanne. Akkasumaan deemuutu nurra jira jedhan sana boodaas beeta waan isaan wallisan kana jala deemuu eegalan. Isaan waan mootummaa kanallee firraa eeguudhaaf beeta hamma afaan Amaaraatiin wallisuu hamma Haayile Sillaasee faarsuu irrallee ga'anii turan. Maaliif xinnoo firraa deebisuudhaaf. Hojii deemuu tarkaanfachuu kan amma fakkeenyaaf kan Haayile Sillaasee mootii biyya teenyaa yaa Haayile Sillaasee xalaanni si gagarraan dheefa dhukkee kaasee waan akkanaattis wallisaa turan. Firrumaa deebisuudhaaf afaan Amaaraatiin illee wallisaa ture Alii Birraa. Akkasiinis firraa hin dandeenye booddee dhufanii ijoolleenis deemanii turan beeta hamma Jabuutii kophaadhaan deemanii hammi tokko achumaanuu badee hafee amma Ismaa'eel Muhammad ammaatu hin deebine kana akka Abdullaahi Ali Shoofaa hoggasi eenyu Yoonis Abdullaahiit illeen achumaan Soomaaliyaa seenuunsaa jarri kaan as deebi'an hoggaa deebi'an hamma as Direedawaa ga'anillee hin obsineef. Shinyiilee afaan bu'aniiti achitti makiinaa birootiin fuudhanii gara Karchallee geessan. Wanni godhan hin jirre warri isaan dhaqaniituma aaduma isaanii agarsiisan waan birootii miti. Akkanaanii booddee meeshaa sirraa dhaaluu eegalan mazagaajatti bulchiinsa magaalatti haagalu jedhanii humnumaan irraa dhaalan achitti gaa
ijoolleen hoggaa abdii kutatan Ali Birraatis gara Finfinnee deeme jarri kaanis kan biyyaa bahee kaanis firraa dhiisanii garuma hojii isaaniitti goran hoggasumatti damee afran qalloo jennee kaane haariyaan kaane amma damee afran qalloo laal kan turan eenyu Himee Yusufis nu wajjin ture duruma inni nu duraahu Maskoo keessa ture garuu booddee inni umriidhaanis isaan xiqqisho waan tureef gara keenya dhufee wajjin eegalle jechaadha kan akka Kamaal Mahammad kan akka Abdushakuur Umar ti ijoolleen hedduudha Mahdii Umar faa Ahmad Yoonis faa Aadamu Soofaa Wahiib Joobaanii faalleen jara wajjin turre kana taaneeti damee afran qalloo jennee eegalle nutis oduma kanaan deemnu maal jennu Ali Birraa gaafa ayyaanaa faa achirraa dhufee nu wajjin asitti agarsiisaa oduma jennu mootummaan Haayile Sillaasee hundeedhaan fonqolchame akka lamuu hin deebinetti hoggaa kufee xurreen tokko xiqqisho ifni qaawni tokko mul'annaan Ali Birraa maaliif achitti Finfinneetti hin galle jee dhufee asii nu fuudhee Finfinneetti nu galche. Ali Birraan isin guree isin baasee nu baase hawwisoo damee afran qalloo keessa turre hunda akka jirutti ana Himee Yusuf Abubakar Addaawwee di'een jennaani Himee Ahmad Yoonis Mahdii jara kan hundaa fuudheeti Finfinneetti nu galche. Ali Birraan xinnuma akkanatti biyya keessa deemnee deebitanii nuun je yoo isinitti tole ni teessan yookaan namu galuu danda'a jennaan tole meen ilaalla jenne hoggaa dheene haalli ture gaariidha akkuma gaarii nu simatan cidha faarratti deemnee wallisuu eegallee hundumtuu nu yaama Wallaggaas tahuu Shawaas tahuu Jimmas tahuu nu yaamuu eegalan kana hoggaa kana arkan maaliif televizyinatti hoon dhiyaanne jaan hoggasuma televizyina Itoophiyaatti achi dheenee wallisne haya baandiin keessa maqaan eenyuun hin jaan baandii Ali Birraati jennee nuti waan hoggas hedduudha jaalannaas ni kabajnaas isa ammas dhugumattuu istaarii hamma ammaa namooti dhaqqabuu hin dandeenye Ali Birraa baandii jaa jenne inni nam tokkooti maaliif akka hawwisootti akka baandiitti moggaasa tokko hin qabaannee kan jedhu nama obbo Zalaalam jaaniin dheeraa diimaa tokko nama Wallaggaati maqaa abbaa niin irraanfadhe inni mee moggaasa tokko fidaa jenne haa isinis mee nu gargaaraa jenneen nuti oduma akkana dhaabbannee itti yaannu maaliif Aduu Birraa hin jennee jee hoggas ga'aduun takkas baatee turte beeta takkas dhiitu takkaatu bahee ture aboo maqaa gaariidha jenneeti Aduu Birraa akkasiin eegalle Aduu Birraa taane gaa Aliinis nu wajjuma hoggasiis wajjiin kan televizyinatti illee takkarra lama wallisne garuu waan silaa seenaadhaaf taa'uu qabu erga dargiin kufe booda yoo barbaadamu sirbi tokkollee hin jiru nuti 30 oli kan kanneen waraabdanii turtan yeroo sanitti televizyina 67 waraabne nuti Ali Birraanis Ali sirba kudhanii ol wallise hamma namni nuuf irra studio ETV yaa achitti inni kudhanii ol wallise hoggamee qagaa namni ni gaafata bilbilaan nu rakkisanii haaree yoo qabdan nuuf itti idaa jaanii ammallee deemnee idaanee fi garuu takka turree hoggaa akka Aduu Birraatti illee takkarra 2-3 dhayinee kanninee turre garuu erga dargiin kufee yoo barbaadamu tokko hin jiru. hundaa haqanii jiran jechuudha. Haqan jechaadha. Nuti garuu achumaan achitti hafne
carraa arganne amma namootiin gurguddoon kun maaliif deemtanii ummata keessan wajjin waliin baranne sabni keessan bal'aadha oromoo bal'aadha deemaati wal baradhaan ja'aniiti waa hundaa nu qopheessan nu gargaaran meeshaalee ida'anne achi amboo faadheenee gara wallaggaa kana naqamtee gimbii hamma ayira jetta boojii majii jetta hamma dambidolloo hamma beegii kan hunda mandiis hunda waliin geenye kan deebine wanni si ajaa'ibsiisaa hoggaa nuti dura deemnu naqamteetti kan agarsiisne naqamteetti bulchiinsa magaalaa keessatti kan agarsiisne yeroo san beeta rabbi rahmataa godhuu fi himeetu wallisa ture beeta namni biyyaa bahee waan biyyaan dubbatu kan gargar nu baase biyyaa effatu kan jedhu kana yoon hin dogoggorree torbaffaadha turte walleen tana hoggaa wallisu nuti beeta waan akka abbaa lafaa kana kan ali wallisu ali nu wajjin turre hoggas kan inni wallisuu ture kan rakkina ummata keenyaatis quuqaa ummata keenyaa ibsan faa barbaanneeti kan akka amma obsiyaa onnee obsan warra uumanii waalli nyaatan malee waalli hin dubbatanii garaan ilma namaa biyyarra bal'ataa jecha namaa dhiisi waan baay'ee baadhataa jiraachuu irra wayyaa akka taateefittuu sissiiqaa gobanaa ja'an makmaaksattuu kanna waan akkanaa kanaa beeta suuta jenneeti himnaaf akka isaaniif galuu danda'utti hagas takka walirraa bala fagaatee ture wanni si ajaa'ibsiisa hoggaa suuta jennuun suuta dubbisnuuf walaloo sun haalaan galaaf wallee akkanaaf kan akka amma hoggas inni wallisuu akkuma galtee qe'uma keenyatti gadi galoon taanu jilli kan duratti arra murannee kaanee sussoona bilisummaa dhugaa walaansoon argannaa maal kan jedhu kana hoggas sodaan hin turre wallisaate turre ummanni ni maraata garuu torbaffarratti kana wallisne namni biyyaa bahee waan biyyaan dubbatu kan gargar nu baase biyyee haa uffatu na dhagayi lammii koo na dhagayi fira koo waliin beeynu malee barnuti foon tokko waa jennu namni imimmaan fixatee qarshii fixatee dahaba qabu hundaatu mul'atu nagaa isteejiin sun beeyta baadhachuu dadhabee nuun cite namni biyyaa bahee waan biyyaan dubbatu namni biyyaa bahee waan biyyaan dubbatu kan gargar nu baase biyyee haa uffatu